Suksuka qabsoo bilisummaa. Gabrummaa afaan qawweetiin Oromootti fe'amtee afaan qawweetiin deebisanii kuffisuuf ijoolleen Oromoo dirree warraaqsaatti seenuun ishee waggoota 40 ol lakkoofsiseeti jira. Caamsaa bara 1974 keessa qawween ijoollee Oromoo rasaasa bilisummaa Oromoo barbaaddu qiyyaafatte dhukaate. Fakkeenya Bakar Waaree, Ilma Ahmad Mucee, Elamoo Qilxuutu gaara xiirroo keessaa Oromiyaa maandheeffate afaan qawwee isaatiin faaruu bilisummaa faarfate. Aweeraan ijoollee sinaaf biranii waboo makajeele abaaf kiman jenne ilaaleele waboo makajeele. Afaan diinni beekuun diinatti haasa'uunis bakka kanatti eegalame. Sabni Oromoo guddichi gurraachummaa ofii jaalatu duudheeffataa fi aadaan bulaan gaanfa Afrikaa sirna isaa sarbame deeffachuuf qe'ee saamamee ijaarrachuuf biyya Oromoo harka gabroonfattootaa dabareenitti wal geeddare deebisee ijaaruun akka abboota isaa jaarraa 16ffaatti humna guddaa dhangalaasee diina biyyaa baasisanitti fardaa fi gaachanatti dabaluun ammas waan barri fide qawwee ammayyaa itti cabe sana firoonfatee warra afaan qawweetiin isaan cabsan afaan qawweetiin cabsuuf waan qabuun qawwee bite ijoolleesaa qabsoo bilisummaatiif eebbisee gaggeessaa tureeti jira ammallee itti jira. Sagaleen rasaasa bilisummaa jalqabaa Harargee gaara xiirroorraan dhukaates abboota dammeessite. Qeerroo hiriirsitee diinatti ammoo guyyaa dukkaneessiteeti jirti. Sagaleen rasaasaa fi fooliin baarudaa maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiif dhukkaafaman hundinuu guyyaa sanirraa eegaluun faaruu iccitii faarsu. Mi'aa bilisummaa lallabaa bareedina walabummaa dhaadheessa gammachuu birmadummaa faarfachaa miira ijoollee Oromoo nagaa gaafatanii dabruu eegaluunis yeroo sanirraa eegalte. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo fi galma isaatti qaxxisaa ganamu dagatamu dhiibamu ololaa fi maqaa balleessaa hedduu keessa dabra imala abbootni Oromoo Oromiyaa bilisoomsuuf waggaa 40 dura eegalan itti fufsiisuuf har'as ilmaan Oromoo suksuka qabsoo bilisummaa itti fufaniiti jiru. Impaayirri Itoophiyaa galmaa fi mul'ata qabsoo Oromoo faalleessuuf akkasuma qabsoo Oromoo xureessuuf bu'uureffamuu waraana bilisummaa Oromoo irraa eegalte maqaa badii itti moggaasuu fi hojii gaarii isaanii xureessuuf ololaa tolchuu adda kuttee hin beektu. Kufaatii mootummaa Dargii boodas addi bilisummaa Oromoo kaayyoo qabsaa'eef sharafuu dhabuu isaatiin mootummaan ce'umsaa keessa dhiibamee baafamuun gaggeessitoonni dhaabichaa bakka adda addaatti wal hiranis waraanni bilisummaa Oromoo garuu yaada isaa hin jijjiirre. Ijji Laggasaa Waagii bilisummaa osoo barbaaduu dhangalaate hafuurri gootummaa isaas amaanaa Elamoo Qilxuu dhalootaaf dabarsitee wareegamte. Mootummaan wayyaanee qabsoo bilisummaa Oromoo xureessuuf dibbee jibbaa 90 tumee diraamaa fakkuu 1000 bocuun Laggasaa Waagii isa jiraatee qabsaa'e maqaa xureessa gochaa hin raawwatamin ammoo seenessuun yaadannoo baddannoo hin dabalamu jedhuu fi kan kana fakkaatan jechuudhaan miidiyaalee isaaniitiin ololaa oofaa tureeti jira. Yeroo adda addaatti qonnaan bultoota hedduu kan ajjeese humna loo'ee gara giddu galeessa biyyattiitti seene bakka geessisu kan bobbaasu Laggasaa Waagii garuu as buuteensaa dhabameera. Dhugaan tokko garuu jira. Humni yeroo garaa garaatti isa duukaa turee fi qajeelfama isaatiin bobba'aa ture har'aas hin jiru. Laggasaa Waagii kophaasaa hafuunsaa dirqama ta'eera. Ololli diraamaa sobaatiin dabalame kune miidiyaalee afaan sirnaatiin hafarfamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo diinomsuuf itti dhimma bahamaa turee jira. Olola kanaan cinattis
ummata ololli qindaan qabsoo bilisummaa Oromoorraa duubatti isa deebisuu fi jibbisiisuu dadhabe kana abdii kutachiisuuf abaa'uun badee jira, waboon diigamee jira, hoggantoonni biyyaa baqatanii jiru jechuudhaan ibidda lolaa itti tuqataa turanii jiru. Oppiidiyoon yeroosis hojmanee qabsoo bilisummaa Oromoo doomsuuf itti kenname kana hojiitti hiikuuf qonnaan bultoota, barattootaa fi daldaltoota Oromoo hedduu mana hidhaatti guuraa turuun yaadannoo yeroo dhiyoote. Abaa'oon baduun isaa labsame, waboon barbadeeffamuun isaa himame sun osoo hin turin faallaa dubbiisanii ammoo opereeshinii shororkeessitootaa jechuun Laggasaa Waagii fi waraana bilisummaa Oromoo lixa biyyattiirra jiru barbaaduuf bobbaasa katta'iinsaa dhiisanii hin beekanim. Laggasaa Waagis olola isatti oofamu sodaatee amaalaa elamoo qilxuu qilatti hin bittinsinem. Ulee qabsoo hangafootarraa fuudhee dabarsuun dhalootatti kenne ofiif wareegame. Waggaa dheeraadhaaf uummata dararaa kan ture Laggasaa Waagii qonnaan bulaa naannootiin ajjeefameera. Nagaan naannoo kanaa eegamuudhaaf humni farra nagaa rukutameera. Suksukni qabsoo bilisummaa Oromoos abbarraa ilmatti dabruun itti fufem. Ololli gabroonfattootaas osoo adda hin citin qabsoo waliin ittuma fufeeti jira. Aweeraan isloolee sinaaf birahii waboo makajeele abaaf kiman jenne ilaaleele waboo makajeele. Qabsoo bilisummaa Oromootiif jecha aarsaan kaffalamaa, wareegamni bahaa, wal'aansoon taasifamaa, lola keessaa fi alaa hundaa dandamachuudhaan tooftaa saayinsiin waraanaa hayyamuun tapha riphaa takka mul'achaa waraanni bilisummaa Oromoo imalasaa ittuma kaa'ate. Halluun siyaasaa Itoophiyaas sochii warraaqsa qeerroo Oromoo waggoota 5 ho'ee itti fufeen ni jijjiirame. Oppiidiyoonis afaan kaleessa ittiin qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ololaa turaniin gootummaa ummataa fi seenaa qabsoo dubbachuu eegalanim. Kunis taatee bara 2018 ti. Fininni qabsoo bilisummaa Oromoos qottoo sibiila moofaa isa kaleessa Oromoo muraa fi jigsaa ture sana laboobsuun akka irra deebiin qaramuuf carraa kenneefim. Oppiidiyoon kaleessa ololaan qabsoo Oromoo si'a 90 ajjeese, qabsaa'ota Oromoo si'a 99 kuffise sun arraba qajeelfachuun waraanni bilisummaa Oromoo isaan kaleessa diigamuu isaa fi barbadeeffamuu isaa labsan sun Finfinneetti yoo simatamu ija isaaniitiin arguuf dirqamanim. Jijjiiramni siyaasaa aarsaa fi carraaqqii uummata Oromootiin dhufus impaayerri Itoophiyaa isiin akka uffataatti saba tokko qofaaf mijjooftee hodhamte sun ammas Oromootti harka hin kennanne. Qeerroonis ta'e gaggeessitoonni qeerroo fi qabsaa'onni Oromoo ni ganamanim. Balballi mana hidhaas qabsaa'ota kaleessaa gadi baafte deebitee ol seensifte. Arrabni kaabinootaa fi kaadirootaas olola kaleessaa lafa kaa'etti deebise firoome. Otoo hin ajjeesin ajjeesuu, otoo hin balleessin balleessuu fi gochaa badii ofii raawwataniin nama yaamuun ammoo aadaa mana Oppiidiyoo durii sun har'as qe'ee bilxiginnaatti tarsiimoo ta'ee itti fufeeti jira. Ulee Laggasaa Waagii fi amaanaa elamoo qilxuu ijoolleen baattus danatteetu jirti. Qeerroon kaleessaa harka qaxxaamursuun diina dura dhaabbate kumaatamni har'a qawwee firoonfatanii jiru. Tuqaa elamoo qilxuutiin ka'e sararaa Laggasaa Waagii fi guutuu caaliifaan bocan fiixaan baasuuf
baalleen harka goototaa seenteeti jirti. Marroo Dirribaa Gammachuu Abbooyyee fi sanyii Nagaasaas akka farda luugama tolteetti uummata isaanii dhageeffachaa kumaatama hiriirsanii miliyoonotatti abdii horuun fuula duratti imalaatti jiru. Faallaasaa immoo kaadireen bilxiginnaa akkuma abboota isaanii kaleessaa sanitti ololaa uummataa fi qabsaa'ota bilisummaa Oromoo gargar fageessuuf irratti hojjechuutti argamu. Miseensonni garee shoror keessaa Abaawo Shanee miseensota Abaawo Shanee 9 meeshaalee waraanaa saamanii turan 20 waliin to'atamuu isaanii qindoomina qaamolee nageenyaa fi hawaasni taasiseen gareen kun barbadaa'e. Miseensonni Shanee 4 ajjeefamuun 3 ammoo booji'amuun. Abaawo Shaneen waggoottan darbanitti sochii shoror keessummaa taasisaa tureen. Ajjecha artistaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen booda mootummaan bilxiginnaa diinummaa isaa ifaan ifatti sabboontota ajjeesuu hidhuu fi dararuu itti fufus qabsoon bilisummaa Oromoo garuu of duuba deebi'uu hin dandeenye. Hedaduma irreen bilxiginnaa uummata Oromootti jabaachaa deemuun mooraan qabsoo bilisummaa Oromoos gabbachuu itti fufeeti jira. Afaan haasaa bare utubaatti hasaasa akkuma jaansane kaabinoonni bilxiginnaa ololaa baratame oomishuu adda kutanii hin beekanim hoogganaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa dabalate dabballoota xixiqqoon osoo hin hafin dhaadachuu fi of tuuluu hojii godhatanii jiru. Kabaja uummanni Oromoo qabus waan gadi buusutu dalagamaa jira. Kanan to'an yeroo gabaabaa keessatti torban lama caalaa nutti fixa. Dhaadannoon waraana bilisummaa Oromoo torban lama jidduutti balleessuuf dhaadatamte kun erga abjuu taate waggootni 3 lakkaa'amaniiti jiru. Humni impaayiritti dhabamsiisuudhaan jaarsummaatti fuula naanneeffatus humni qabsoo Oromoo garuu korma boorrataa caalaatti goobee jira. Ololli sobaa qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf miidiyaalee mootummaa keessatti oomishamanis itti fufanii oofanii jiru. Walakkeessa bara 2020ttis qondaalli bilxiginnaa Hailuu Addunyaa marsaa hawaasummaa irratti hoogganaan waboo marroon ajjeefamee jira jechuun maxxanseeti ture. Miidiyaaleen bilxiginnaa OBN ololichaaf sagaleedhaan hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa ajjeefamee jira jechuun gabaasanii turan. Akka godina keenyaatti opereeshinii alanaa an adda godhu humnoota du'an kana keessatti humnoota rukutaman kana keessatti ajajaan waraanaa lixaa Jaalmarroo kan jedhamu yookaan Kumsaa Dirribaa kan jedhamu kun lola aanaa Gidaamii ganda Giraay Sonkaa humna addaa fi Abaawo Shanee jidduutti godhameen ajajaan kun yoo rukutamee miliku ajaa'ibinsaa Jaalgadaaf yaalaansaa battalumatti kan du'an ta'e ajajaan waraanaa Jaalmarroo jedhamu kun immoo yeroo hedduuf dhoskaatiin daggala keessatti yaalsisaa turanii yeroo ammaa kana yeroo hawaasaan argame aanaa Gidaamii naannoo Abboonnoo Qomaaxxir keessatti du'eera kan jedhu yeroo hawaasarraa kan argannee jirrudha jechaadha. Ololli kun kaadiroota bilxiginnaatiin walharkaa fuudhamee odeeffame miidiyaalee fi qondaalonni osoo hin hafin ajjeefamuu Marroo Dirribaa gabaasaati turan. Haa ta'u malee garuu torbaan isaatti oduun rifachiisaan tokko dhagahame. Marroon isaan ajjeefamuusaa labsatane televezyiinii addunyaa Aljazeeraa irratti bahuudhaan ibsa kenne. Sabaa himaalee afaan Oromoo irratti dhiyaachuun akka qabsootti jiruu fi ololli bilxiginnaan lallabaa jirtu soba ta'uu mirkaneesse. Dhaadannooleen olollii fi doorsifni qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti deebisuu hin dandeenye. Waraanni bilisummaa Oromoos damee babal'ifachuudhaan lafa Oromoon jiru mara qabateeti jira. Afaan Finfinnee jalas qawwee isaatiin bilisummaa faarsuu itti fufeeti jira. Mooraan bilxiginnaa garuu har'as akkuma kaleessaa ololaa fi dhaadannoo keessoo qullaatiin dhageessisuu itti fufanii jiru. Diina naannoo isaatti jiru. Ergamtuuwwan juuntaa baandaawwan hunda isaa jechaadha. Ijaaramee qulqulleessuu danda'u ture jiraata.
odeeffannoodhaan qaama nageenya deeggaruu danda'u ture jiraata. Ijaaramee ganda isaa diinarraa qulqulleessuu danda'u ture jiraata. Ergamtoonni kun, gantoonni kun, baandawwan kun kan hin beekamne miti sirriitti hin beeka. Ergamtoonni kun qe'ee isaa maal akka gochaa jiran hin beeka. Bu'uuraalee misoomaa barbadeessuu, dhimmoota qaanii ta'an raawwachuu, qabeenya diiguu, uummata buqqisuu, sabaan addaan baasuu, ajjeesuu, dhimmoota akkasii kana raawwachaa waan jiraniif karaa ijaarameen hundi isaa tokkummaadhaan dhaabbatee ganda isaa, qe'ee isaa, baandawwan kanarraa ergamtoota kanarraa qulqulleessuu danda'u ture jiraata. Naannoo keenya dirree waraanaa taasisuu fi sochii misoomaa duubatti deebisuudhaaf hundaa ol immoo TPLFif ergamee diinota keenya nurratti deebisuudhaaf socho'aa turuun isaa ni beekama. Kan hambisuudhaaf weerara TPLF kaabarraa nurratti gaggeessaa ture akkasumas sochii shanee naannoo keenyaa fi naannolee ollaa keessatti bal'ifatee deemu hambisuudhaaf tarkaanfiin babal'aan fudhatamee jira, ammas fudhatamaa jira. Hojii fi badii diigumsa humnoota shororkeessota kana hawaasa biratti akka saaxilamus taasifamee jira. Yaaliin diigumsaa humnoota shororkeessaa shanee fashalaa'eera jechuun hin danda'amu. Hojiiwwan hojjetamaniin bu'aawwan gurguddoon kan argaman yoo ta'es godinaalee tokko tokko keessatti diinni hidhannoodhaan socho'uun caasaalee mootummaa fi hawaasaa irratti gochaa suukaneessaa seenaan yoomiyyuu hin dagan kan nu qaanessu garagaraa raawwachaa jira, raawwateera. Qabeenya uummataa fi mootummaa saamuu irratti ammas bobba'ee waan jiruuf xiyyeeffannoon itti kennamee humna badii kana yeroo gabaabaa keessatti bakkeewwan saaxilamoo ta'an irraa qulqulleessuudhaan diina kana karaa qabsiisuudhaaf mootummaa federaalaa faana qindoomamee kan hojjetamaas jira. Afaan isaanii har'a ajjeesuu fi balleessuu yoo hime bor ammoo ni balleessina ni barbadeessina jechuun karoorfatee mucucaachuu aadeeffateeti jira. Olola sobaa isaan biifan galma akka hin geenye hubachuu baatanis sobni isaanii irratti baratamuudhaan dammaqinsa uumaati jira. Mooraan diina qabsoo Oromoo hirriba nagaa rafee hin bulum tooftaa ololaa jijjiirama qaballeessii fi diraamaa sobaa qindeessu har'as itti fufaniiti jiru. Caasaa telekoomii harka isaanii jirutti dhimma ba'uudhaan sagaleewwan keessaa wal jijjiiraa hoggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo yeroon irra dabre duuba deebi'uudhaan gad baasanii ololaa ammayyaa gaggeessaati jiru. እንኳን በሰላም ወደ መስመር ተመለስክ። አየቦ አከኔዚን በገነጋታ ረንዚ ጥሩ እናንተም እንኳን ደህና ሆናችሁ። ሰላም ነው ችግር የለም አይደለም። ይረጀራ ለቆንተ ቆይን ግርት ጃራልያ tibba dabres haasaa jaal marroo fi jaal sanyii waliin taasisan jechuudhaan akka iccitii guddaatti miidiyaalee afaan mootummaatiin ololliitti oofamaa turee jira. Dhimma kana ilaalchisuun sagaleen suni dhugumatti sagalee hoggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo ta'us sagalee waggaa tokko dura waraabame ta'uusaa gorsaan ajajaa olaanaa Abaawoo Waboo obbo Jireenyaa Guddataa awwaammannitti himanii jiru. Laale bara teknoolojii kana waa jajallisuun hin danda'amu jechuun hin danda'amu ammoo sagaleen isaanii kanuma isaanii. Sagaleen suni kan yeroo dhihoo miti ka darbe sana booda waa hedduutu ta'e waan sirreeffame dubbachuu waan laali jaallan achirratti haasaan waan hamtuu guddoorraan argu jechuudha. Jaalli gaafa beektaa dogoggora tokko argu. Ifatti walitti haasa'ee wal qajeelchuun wal sirreessuun hoogganni akkasii jiraachuun isaayyuu waan nama boonsu. Hoogganni ifatti yoo dogoggora tokko argu waan beektaan ifatti haasaa turredha. Waraanni bilisummaa Oromoo kana godha sana godha jedhamaa gaafa naan jettee na gaafattu eeyyee waan jiru jiraa irra guddaa isaa immoo diinatu infiltreet godhee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hammeenyi guddaatu hojjetamaa
guddina keessa bal'ina keessa wanta ta'etu jira. Kanaaf ammoo waan sana qulqulleessuuf tarkaanfiitti deemamaa jira siin jedheen ture. Akkuma sanatti gaafa jalduu keessatti ilaaltu warra yakka akkasii hojjetanii qabanii uummatatti dhiyeessanii murtii uummataatiin waan ta'uu qabu gochuu jiranii jechuudha qulqulleessuu jira. Waan akkasii jajjabeeffama. Namni yakka hojjete kamuu yakka isaatiin hin gaafatama, hin adabamaa. Namni immoo gartee sanarraa barachuu dadhabe dide akeeka waraana bilisummaa Oromoo keessatti yakki uummata irratti dalaguun waan hin danda'amnee fi hin eeyyamamneef waraana bilisummaa Oromoo otoo hin taane qaama nyaapa waliin diina waliin hojjetu akka ta'etti hubatamuu jira. Kanaaf jaallan kun ammam akka uummata isaaniif quuqaman, ammam akka isaan dhukkubu, ammam waan uummatarra gahu ofii isaanii caalaa akka isaan quuqama sana ka agarsiisu tokko sana lammata immoo walitti dubbatanii dhugaa jirtu wal hubachiisanii walitti dhufanii keessa isaanii qulqulleessanii qabsoo akeeka qulqullitti ka jaallan irratti wareegaman ka jaallan ganama itti ka'anii galmaan gahuudhaaf deeman ka gartee walabummaa fi bilisummaa Oromoo galmaan gahuudhaaf ammam akka kutatoo muratoo ta'an waan itti mul'isudha malee waan hamaa miti. Ololli osoo imala kaayyoorraa duubatti nama deebisuu danda'eeti silaa qabsoon Oromoo har'a hin geessu ture. Haa ta'u malee imalli kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo imala dhugaa galtee birmadummaa fi seexaa dhalootaa waan ta'eef ololli qindaa'an diiguu hin dandeenye. Ololli qindaa'an gola gabroonfattootaa keessatti oomishamtu akkuma kaleessaa sanitti uummata Oromoo kan gadi qabuu danda'u miti. Dhalootni seexaa kudhaamma ta'e seenaa hojjechuudhaan gabrummaa cabsuuf ni hojjetan dhaamsa qophii kanaati. Daawwattoota OMN ani Faayisaa Ilaasii sagantaalee OMN kanneen hafte waliin turtii gaarii. Inne gabrummaa